Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha onkololeessa 10,2025 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan geenyu ta'aatii jalqaba irratti hangafoota oduu WFP'n baqattoota Itoophiyaa balaan beelaa mudataa jira jechuun akeekkachiise murteen barnoota afaan Ingilizii manneen barnootaa naannoo Amaaraa hunda keessatti kennamu mormii cimaa mudateera. Koreen badhaasa Noobeelii Tiraamp maaliif akka hin badhaafamne deebii kenne. Nicolas Maduran lammii Venezuelaa kamiyyuu dorsaa fi sodaachisaa Ameerikaa hin sodaatu jedhan. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turan gadaa walaabuuti amma oduu bal'inaan. WFP'n baqattoota Itoophiyaa balaan beelaa mudataa jira jechuun akeekkachiise. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii sagantaa nyaata addunyaa baqattoonni Itoophiyaa keessa jiran balaa beelaaf saaxilamuu akeekkachiise. Guutuu isaa akka itti isiniif dhiyeessina. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitii sagantaa nyaata addunyaa baqattoonni Itoophiyaa keessa jiran balaa beelaaf saaxilamuu akeekkachiise. Dhaabbatichi sababa hanqina maallaqaatiin raabsaa nyaataa hir'isuuf waan dirqameef sodaan beelaa dabaluu ibseera. Ji'oon kololisaa keessa sagantaa nyaata addunyaa baqattoota 780 da'oo baqattoota 27 Itoophiyaa keessa jiraniif deeggarsa midhaan nyaataa 60 dhiyeessaa ture gara 40tti hir'isuuf akka dirqame beeksise. Kana jechuun tokkoon nama gargaarsa nyaataa guyyaatti kaaloorii 1,000 gadi kan argatudha. Baqattoonni haaraan 70 kanneen walitti bu'iinsa biyyoota ollaa Suudaaniif Suudaan kibbaa keessaa baqatan qofti ji'oota 6 dhufaniif raashinii guutuu kan argatan ta'uu ibseera. Dhaabbatichi baqattoota haaraa dhufan birattis beelaa fi hanqina nyaataa madaalawaa ol'aanaa ta'uu hubachiise. Daarektarrii fi bakka bu'aan sagantaa nyaata addunyaa damee Itoophiyaa Zilaata Milisik filannoo hin danda'amne godhaa jirra jedhan. Hanga dandeenyutti gargaarsa nyaataa hiika qabu kennuuf yaalaa jirra haa ta'u malee maallaqa yoo hin arganne hanqinni maallaqaa kun raabsaa nyaataa guutummaatti dhaabsisa lubbuu amma gargaaraa jiru balaadhaaf saaxilaa jedhaniiru. Kun balaa gara fuulduraa miti amma ta'aa jira hanqinni nyaataa hundi daa'ima beelaaf saaxila haati osoo hin nyaatiin akka dabartu dirqisiisa maatii tokko fiixeetti dhiiba jechuun ibsaniiru. Sagantaan nyaata addunyaa ergama gargaarsa namoomaa ji'oota 6 dhufan keessatti itti fufuuf atattamaan $1 miliyoona 130 akka isa barbaachisu ibseera. Dhaabbatichi maallaqa atattamaan yoo hin arganne ji'oota dhufan keessatti baqattoota Itoophiyaa keessa jiran maraaf deeggarsa nyaataa dhiyeessuu guutummaatti akka dhaabu akeekkachiise. Dhaabbatichi nyaanni madaalawaa daa'immanii fi haadholii hanqina qabaniif dhiyeessu akka malee jalaa dhumaa akka dhufes akeekkachiise. Ji'a muddee keessa ejensichi nyaanni madaalawaan akka dhumu beeksise. Kana jechuun ammoo maallaqa dabalataa yoo argate malee daa'imman hanqina nyaataa qaban dubartoota ulfaa fi haadholii harma hoosisaniif miliyoona 1 ta'an guutummaatti deeggarsa dhabu jechuudha. Dhaabbatichi ebla darbee hanqinni maallaqaa akka isa mudatu beeksisee akka ture yaadachuun gargaarsa arjoomtotaan sagantaa nyaataa Sagantaan nyaata addunyaa fedhii namoota 700 naannoo kibba baay'ee Sumaalee guutuuf mootummaa Itoophiyaa walitti dhiyeennaan hojjetaa akka jirus beeksise. Naannoon kun gogiinsaa fi lolaadhaan miidhamuu isaa kan hubachiisan yoo ta'u, hanga jiru osoo hin hir'isin gargaarsa nyaataa namoomaa tokko gochuuf yaalaa akka jiru dubbataniiru. Ergamni keenya ji'ootaaf addaan citee ture jedhan Daarektarri kun lammiilee fi baqattoota nyaata hin arganne deeggarsa qabnu qofa osoo hin taane muddama haaraa dhufaatii baqattoota haaraa gogiinsaa fi balaa qilleensaatiif qophii kennaniiti keessa. Sagantaan nyaata addunyaa yeroo dhumaaf baqattootaaf raabsa nyaataa isaa caamsaa 2023 hir'ise. Ergasiis qaawwi fedhii fi dhiyeessii nama jidduu jiru babal'ataa akka dhufes dhaabbatichi beeksiseera. Murteen barnoota afaan Ingilizii manneen barnootaa naannoo Amaaraa hunda keessatti kennamu mormii cimaa mudateera. Godina Wallootti jiraattonni uummanni afaan Ingilizii dubbatu hin jiru uummanni dirqiin afaan hawaasaa dubbatu hin qabnee fi afaan du'e akka baratu yaaluun sirrii miti jedhan. Dabalata isaa akka itti isiniif dhiyeessina. ርዕስ ግዕዝ አንማርም አያሳዝንም ወይ? በግዕዝ ስም ቅምጥቃት ግልጽ ማሳያ ነው ይህ የእናንተ ውድቀት። ለካ ተረት እንጂ የላችሁም እውቀት። ያለ ብዙ ዘመን ሀገር የዘረፈው እንደ አየር ላይ ፊኛ ከላይ የገዘፈው እጅግ እልፍ ተረት ለትውልድ የዛገው አሁን በዚህ ዘመን ዘግቶ ወር ደረፈው። የተንኮል አለቃ የሴራ ቀማሪ አንፈልግም ጭራሽ ቄስ አስተማሪ አንፈልግም ጭራሽ ቄስ አስተማሪ ደብተራና ጠንቋይ ቀሲስም ዘማሪ ስልጣን ተገን አርገህ ምንም ብታዘግም ተገደም መጠመቅ ፈጽሞ አንፈልግም። Godina Wallootti jiraattonni uummanni afaan Ingilizii dubbatu hin jiru uummanni dirqiin afaan hawaasa dubbatu hin qabnee fi afaan du'e
durii akka baratu yaalu sirrii miti jedhan. Giizii afaan mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa waaqeffannaaf itti fayyadamtu ta'uu ibsuun kitaabonni amantaa afaan Giiziin barreeffaman mana amantaa keessatti afaan adda addaatti hiikamuu isaanii fi amma waaqeffannaa afaanota naannootiin gaggeeffamaa akka jiru ibsaniiru. Namoota miseensa amantichaa hin taane dirqisiisuun afaan yeroo ammaa abbootii amantaa mana kiristaanaa keessatti lakkoofsa muraasa ta'anii waaqeffannaaf oolu akka baratan gochuuf yaaliin godhamu fudhatama kan hin qabne ta'uu ibsaniiru. Inumaayyuu afaanota naannoon Amaaraa hawaasa dubbatu qaba keessattuu kanneen Itoophiyaa keessatti bal'inaan dubbataman afaan Amaaraa moggaatti barsiisuun bu'aa qaba jedhan. Ijoolleen afaan Oromoo afaan akka baratan gochuun hiree egeree isaanii bu'aa guddaa qaba jedhan namoonni OFMF yaada kennan kun. Fuulduratti mootummaan federaalaa afaan Amaaraa biratti afaanota dabalataa dabaluun isaa waan hin hafne ta'uu kan himan yaada kennitoonni kunneen yeroo sanatti dandeettii afaan naannoo lamaa fi isaa ol qabaniif dursi ni kennama jedhaniiru. Waan hin olleef qophaa'uu fi ijoollee afaanota dabalataa afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu danda'an barsiisuu yeroon isaa akka hin taane himaniiru. Kana ilaalcha keessa galchuun naannoon Oromiyaa afaan Oromoo biratti ijoolleen kutaa tokkoffaa irraa afaan Amaaraa akka baratan taasisaa jira. Naannoon Amaaraa ammoo duubatti deebi'ee afaan durii akka baran dirqisiisaa jira jedhan. Odeessa birootiin maallaqni Itoophiyaa maallaqa laafaa Afrikaa 21 ta'an keessaa isa tokko jedhame. Akka lakkoofsa Girigooriyaanii bara 2025tti biyyoota addunyaa irraa maallaqa laafaa qaban keessaa sadarkaa 26 irrattis argamti jedhame. Iraan, Libaanosii fi Zimbaabuwee itti aansuun biyya sadarkaa olaanaa irra jirti jedhameera. Daataan yeroo dhiyoo kana marsariitii qorannoo diinagdee XS.com jedhamu irraa bahee jira. Akka gabaasa kanaatti birriin Itoophiyaa Yemenitti aanee heerii irratti ammoo fooyyee qabaachuu duubaan sadarkaa 26 irratti argama. Baankiin addunyaas bara darbee akka lakkoofsa Girigooriyaaniitti birriin Itoophiyaa biyyoota Afrikaa Saaraa gadii keessatti maallaqa dadhaboo ta'an keessaa tokko ta'uu gabaaseera. Dhaabbanni maallaqa idil addunyaa sharafni maallaqaa baasee akka beeksisetti sharafni maallaqaa tokkoon biyya doolaara Ameerikaa waliin wal bira qabame ilaalamuu irratti hundaa'a. Kana jechuun birri meeshaalee fi tajaajiloota bitachuu keessatti maallaqa cimaa ta'een wal bira qabame yoo ilaalamu gatii baay'ee gadi aanaa qaba. Akkasumas wantoota biroo lama kan biyyattiin diinagdeen tasgabbaa fi cimaa ta'e dhabuu isii calanqisiisu. Tasgabbii dhabuu diinagdee dabalatee sababoonni gatiin birrii Itoophiyaa gadi bu'uu danda'an hedduudha. Mootummaan amma jiru diinagdee tasgabbeessuu fi qaala'insa jireenyaa hir'isuuf imaammataa fi qajeelfama adda addaa hojiirra oolchuus bu'aa barbaadame galmaan gahuu kan danda'e hin fakkaatu. Yuunivarsiitii Finfinneetti gargaaraa Piroofeesara Faayinaansii fi Investimentii Dr. Sa'uu Allee Abbaatee Docha Valeetti akka himanitti fooyya'insi imaammataa mootummaan hojiirra oolchaa jiru humna bittaa maallaqaa qusachuuf gahaa miti. Mootummaan gahee adda duree bahaa jiraatus nuyi akka hawaasaatti gahee keenya bahachuu baannaan oomisha biyya keessaas babal'isuus baannaan furmaanni itti fufiinsa qabu hin jiru jedhan. Mootummaa fi hawaasni humna bittaa maallaqa Itoophiyaa keessatti dabaluudhaaf tarkaanfii murteessaa yoo hin fudhanne tasgabbii dhabuu faayinaansii dhabamsiisuun akka hin danda'amne dubbataniiru. Koreen badhaasa Noobeelii Tiraamp maaliif akka hin badhaafamne deebii kenne? Doonaald Tiraamp badhaasa Noobeelii nagaa bara kana ni injifatan jedhamee hedduu eegamaa ture. Bal'ina isaa akka itti isiniif dhiyeessina. Doonaald Tiraamp badhaasa Noobeelii nagaa bara kanaa ni injifatu jedhamee hedduu eegamaa ture. Tiraamp yeroo garagaraatti addunyaa irratti waraana namni kaan dhaabsuu hin dandeenye waraana torban dhaabsi jechuun dubbataa turani. Badhaasni Noobeelii nagaa baranaa garuu lammii Venezuelaa mirga demokiraasii lammiilee biyyattiif of kennitee hojjette jedhamuun hojjajamte Maariyaa Kooriinaa Machaadoo jedhamtuuf kenname. Gaggeessaan koree badhaasa Noobeelii Joorgen Waatnee Firaayidenet Tiraamp dabalatee dhiibbaan hawaasa idil addunyaarraa akka irra ture gaafatamanii. Seenaa badhaasa Noobeelii nagaa keessatti dhiibbaa fi muddamni gama miidiyaan uumamu salphaa akka hin taane ibsuun eenyu akka badhaafamuu qabu murteessuuf korichi hojii fi fedhii Alfred Noobel irratti akka hundaa'u ibsanii. Waggaa waggaan xalayaan kumaatamaan lakkaa'amu koree badhaasa Noobeelii nagaa akka dhaqqabu kan himan Joorgen hojii fi fedhii Alfred Noobel qofaa irratti hundaa'uun murteessine jedhaniiru. White House garuu koreen Noobeelii nagaarra siyaasa filate jedhee. Daarektari kominikeeshinii White House koreen Noobeelii nagaarra siyaasaaf dursa akka kennu mirkaneesse jedhee. Yaadni kun kan kenname koreen Noobeelii badhaasa damee nagaan kennamu Tiraamp akka hin injifanne ibsamu booda ture.
Steven Cheng yaada X gubbaatti barreessanii Pireezidaant Doonaald Tiraamp waliigaltee nagaa raawwachuu waraanota xumuruu fi lubbuu baraaruu itti fufa jedhanii Pireezidaantichi gara laafessa namni akkasaa fedhii isaatiin gaara dhiibu hin jiru jedhanii Tiraamp badhaasa Noobeelii nagaa bara kanaa akka injifatu tilmaamaa ture. Odeessa ibaatiin waliigalteen dhukaasa dhaabuu Israa'eel fi Hamaas irratti waliigalan akka hojiirra oolu to'achuuf USA'n humna waraanaasii baha jiddugala keessa buufatan keessa loltoota 200 ta'an bobbaasaa jirti. Qondaaltonni USA akka jedhanitti loltoonni kun waliigalteen dhukaasa dhaabuu Gaazaa akka hojiirra ooluuf kan to'atanidha. Tonight, the wheels of this deal are now in motion, and Donald Trump wants to meet the moment. As the US president prepares to travel to the Middle East, tonight, new details of how this ceasefire agreement came to fruition. US officials say Trump dialed into negotiations at least 3 times, and on the ground, his emissaries, Special Envoy Steve Witkoff and Trump's son-in-law, Jared Kushner, both former New York investors, were told to get it done. As part of the next steps, 200 US troops will be tasked with monitoring the peace agreement from Israel. Those American soldiers will join other international forces, but they will not have boots on the ground in Gaza. Toni kunniin Gaazaa osoo hin taane Israa'el keessa qubatu jedhame. Israa'el keessa erga buufatanii booda wiirtuu waraanaa fi siviilii hojiirra oolmaa dhukaasa dhaabuu Gaazaa kan to'atan ta'u. Humnoonni biyyoota akka Masrii, Kaatarii fi Turkiifaas loltoota USA'tti dabalamuun hojiirra oolmaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu hordofuun gabaasa akka godhantu eegama. Qondaaltonni USA akka jedhanitti loltoonni kunneen ajaja jiddu galeessa loltoota USA baha jiddu galaa hoogganu jalatti kan hoogganamanidha. Akkaataa waliigaltee dhukaasa dhaabuun namoonni butaman gadi lakkifamanii Israa'elis Filisteemota hidhaman yoo gadi dhiiste loltoonni USA kun qaama humna tasgabbeessaa idil addunyaa nageenya Gaazaa to'atu akka ta'u ibsu qondaaltonni USA. Haa ta'u garuu waa'een humna tasgabbeessaa idil addunyaa kan loltoota biyyoota garaagaraa irraa walitti dhufuun nageenya Gaazaa to'atanii irratti hanga ammaatti wanti irratti waliigalame hin jiru. Maaduroo lammiin Venezuelaa kamiyyuu doorsisaa fi sodaachisaa Ameerikaa hin sodaatu jedhan. Hooggantoota addunyaa muraasa Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sodaatan keessaa tokko kan ta'an Pireezidaantiin Venezuelaa Nikolaas Maaduraa bulchiinsa Waashingitan akeekkachiisaniiru. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Hooggantoota addunyaa muraasa Pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp sodaatan keessaa tokko kan ta'an Pireezidaantiin Venezuelaa Nikolaas Maaduraa bulchiinsa Waashingitan akeekkachiisanii. Pireezidaantiin Venezuelaa Nikolaas Maaduraa odeeffannoo to'annoo jala oolchuuf nama geessu doolaara miliyoona 50 akka kennu kan dhiyeessan yoo ta'u, Ameerikaan Kaaribiyaan keessatti babalataa jirtuuf deebii kennaniiru. Ameerikaan biyya Ameerikaa kibbaa weeraruuf abbaa biyyummaa isii kabachiisuuf qophii waan taateef karaan itti weerartu hin jiru jechuun dhaadattee jirti jedhan. Ameerikaan boba'aa fi qabeenya uumamaan Venezuelaa saamuun addunyaa karaa abbaa irree bulchuu barbaaddi jechuun irra deddeebiin kan himataa turan Maaduroon diinota Ameerikaa, Raashiyaa, Chaayinaa fi Iraan waliinis hariiroo gaarii ijaaraa akka jiran hubachiisaniiru. Yaadni pireezidaantichaa kun kan dubbatan Tiraamp shaakala waraanaa guddaa Ameerikaa kibbaa Kaaribiyaan keessatti akka raawwatamu ajajaniin booda yoo ta'u, dooniiwwan waraanaa 7 doonii bishaan jalaa humna niwukilaraa hojjetuu fi xiyyaaronni dho'isaa F-35 akka bobba'an ibsameera. Kanuma hordofuun waraanni Venezuelaa dhuma torban darbe viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti qoodame akka agarsiisutti dooniin eegduu qarqara galaanaa tokko bidiruuwwan haleellaa saffisaa Iraaniin hojjetaman 3 fi dooniin bishaan jalaa naannoo odola Laurchillaatti shaakala gaggeessaa jirtu agarsiisa. Waraana lafa irratti gaggeeffamu lammiileesiif meeshaa waraanaa kan dhiyeessaa jirtu yoo ta'u, humni galaanaa Bolivariyaa Venezuelaa doonii bishaan jalaa fi doonii waraanaa qindeessaa akka jiru himamaa jira. Kanaan dura Maaduroon gantummaa mootummaa Waashingitan irratti raawwatame xalayaa Doonaald Tiraamp barreessaniin ibsaniiru. Kun fakkeenya imaammataa fi odeeffannoo sobaa biyya keenya irratti raawwatameef kan wal dhabdee hidhannoo guutuu ardii kanaa irratti miidhaa guddaa geessisu akka fiduuf kan qophaa'edha jechuun xalayaa baatii adoolessaa keessa Tiraamp barreessaniiru. Soba Pireezidaantii Tiraamp walitti dhufeenya keenya balleessuuf itti fayyadaman akka mo'annu abdiin qaba jechuun Maaduroon xalayaa kanarratti barreessaniiru. Dhimmoonni kunniinii fi kanneen biroo yeroo hunda ergamaa addaa keessaan Riichaard Kiriilii waliin marii kallattii fi ifa ta'eef banaa ta'u olola miidiyaalee fi oduu sobaa qolachuuf jedhan. Gama biraatiin ammoo ji'a darbe Tiraamp dhaabbata mootummoota gamtoomanitti tattoota shororkeessummaa jiraachuu irraa akka dhaabamsiisan dhaadataniiru diina dhala namaa hunda jechuun ibsaniiru. Haa ta'u malee taajjabdoonni hedduun duula fannoo farra qoricha sammuu namaa hadoochuu Tiraamp dhugumatti dhaaltuu abbaa irree
Hugo Chavez irratti fincila keessoo kakaasuun yookiin tarii kallattiin waraanaan Venezuelaa keessa seenuudhaan illee Maduro aangoo irraa ari'uuf sababa ta'uu isaa shakku jechuun India Times gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.